برغافا أسي قلت والله ريالة إبتك أسي أي أتنبا سوبا اتقافا بوسو تجرى يوكا رب بران أرغنة يوكينا مران تانيتي نمني أترى إرقتو نمني أترى قوت فندمتو غافا تركت والله بالله وتالله غرغليس الله دبرتي ميك أبوه خليسا قلقل دايقا ميك أنا سوفتي تقو دولته حتى إيسوما أزالة إيسيونا لأجي فتارتي مكانا ما نوفنو حتى إيسوما أبليتي هذا بريرا ولي كبتو دباتي ستو جتا تورتي ديبتي ونتينا غافا شينا سوفتو غافا كو بكان ججيرات إساتو سترغي بكان ججيرات أدراكي نانتاني بكي جناني غافا لما فأبدن سلكي راكاسو ديدي إنكي شنجتو كيست سنيف بري أما تباسن إستي بأكا تباستن لا لا مالتا كباستن uffannaan keessan warqii naadi warqii loon teettani meekaappiin keessan algaa keessan doolaaba keessan asuma dhiisanii deemtu fe'attanii galtani biyyatti wallahi fe'attanii galtani ishee kana qabdu taanaanati farhaan otoof hin danda'u ta'e namna jala taa'anii dhaggeeffatu hin jiru sinitti muu dhugaasa farhaan of danda'ee hojii dhuunfaa isaa qabaateen hojjetatu taanaan namna jala taa'anii dhaggeeffatu hin jiru abbaa koo daa'in illee of danda'uu qabala kun kan saa of danda'uuf hojjetatu qaba ee kalelle namni taa'ee dhaggeeffatu hin jiru miskiin taa'ee dhaggeeffachuu dhiisee uummanni keenya nama tattaafatu waan taane quraana fadiisatti himteellee gurra qabatee sibiraatee fiigaa ba'a namni nama kadhatu hin jaallatu namni hin beektanii kana daa'in kan of danda'uuf godhatutu irra caala isinoo egaa daa'in ni waa beekellee waa barsiisu jedhamu illee yoo akkas ta'e isinoo borraageetti akkamii fudhattu namni wanneettan nama fatwaa kamii dubartiin hojjettee dhuftee haadha manaa kee taate birrii sittaa kennitu ka jedhu nikaa hidhachuu miti waggaa 10 waliin jiraatte dhugaa dabarsitee nama biraatti kennu haqan qabdu eeyyama abbaa manaa malee dabarsitee nama biraatti kennu eeyyama abbaa manaa malee haqan qabdu garuu dirqama fiduu qabda birrii keenatti ergi birrii kee haa kaawwattu maaf gaafattamaa keeti miti boressa geessiti gaafa murraa fuuchuu barbaade yoo mee waan akkasii jira anis birrii manaa hojjedheera ati sammana hojjetetta waan akkasii goonuu laata yoo lekas shakkitu taatellee maqaa keetiin haa ta'u wukilinnaa barreessineellee ergina biyya ormaa jiraattan yoo biyya keessa jiraattan immoo yoo barbaadde maqaa keetiin biti ati dubara yoo bar wallollee iddootti kuftu hin qabdu laal ani dhiira hojjedhee alas barandaas bulee hojjechee fiduu nan danda'a ani bor dubara iddootti kufu jettee sodaatte yoo taate yoo adda baane rakkadha jettee sodaatte yoo taate maqaadhuma keetiin biti rakkoon qabu jettaniifa gammachiisuudha isni galee habittu maqaa ishiitiin jabaattee dalagdeellee kan caalaa kan hundi gootu jechuudha damooza isheen hojjettee fiddellee fidettanii cinqina hojjechuu hin beektu miti isin malee bakka baastu hin qabdu mee hin beektu mee hin gaafatiina haa kaawwattu eessa geessiti wallahi baatee ittiin ashaboo fi boqqolloo waan garaa garaa biqaalaa gadi baafte birrii ishiitiin bittee deebite dhalaan wallahi miskiin akka dhalaan agarreen maa kunoo dhalaa manaa qabnaami takkaa guyyaa tokko hojii mabuudii hojjettu fidee dheedhi beeka meeqa hojjette takkaa gaafa dheebee kunoo mabuudii na bira jirti takka birriin keessa irra dheen beeku takka qabdiin qabduu ishiin beeku nam hin kaatti ta'e hin gatti ta'e hin beekon yoo gadi baate garuu waan isheen goggootee dhufin hin jiru miskiina waan qabdu fixattee dhufti wayyaa sii bitti caammaa sii bitti sa'aatii sitti bitti ma takka caammaa fi kaalsii wanti bitadheen beeku ofii kooti ishee bitee gala manatti laala eessa geessuma bitti si babbareechuudhaaf sini galee babbareechuudhaaf mana keessa bareechachuu maal jechuudhaaf keessi malee isa hungeessitu garuu abbaan manaa asirratti maal tokko ta'u dubartiin waan bilicii kanaan uffata sii bitus haa ta'u maal isaa ta'u maal gooti manan tottoshaa uffatan bita maal hojii yeroo kana irratti lakki dhiisi hojjennee galla biyya ormaa jirra aalgaan ati bittu doolaamna ati bittu uffanna ati jettu hundumtuu asitti gatamee deemama nyaannee dhugnee jennaan of hin miine taanaan gallee biyyatti ittiin godhanna jedhee immoo tokko xaxaruu itti muun immoo isa maaliif isatu irra caala xiqqoo ishii sammuudhaan maaliif caalamoo jennaan xiqqoo isatu akkaataa jireenyaa laaftinnaan isarra jira waan ta'eef har'a qofa gammadamees ka ittiin jiraatamu biyya ormaa keessa jirra ka'i ba'iisiin jennaan ana akka nama atileetii fiiguudhaaf qophaa'e ittiin jiraan olompiyikii biyya kana keessaan ani farhaan waraqaan qabaame isin warra waraqaan qabne warra kaan dhiisaati ani inni waraqaa qabu kun akka nama qophaa'ii fiigi namaan jedhan sana beektu wallaahi eegga biyya kana dhufe akkattiin ta'an ishdarraani ganama kaati baas keessaa jedhan maalan beekaan dhaqeen maatii kootti bu'a dhaqeen karadhaa dhaqeen barandaa ciisaa eessa dhaqu fasii galee menatti ma bakka argitanitti qarshii keessan hin baasina bakka argitan wanti hin jedhina burgaafa asii galte wallaahi riyaala 100 asii
Ay utuun baasuu baadhette gaafa boossutu jira. Yookaan rabbirraan arganne yookiin namarraan taaneeti. Namni atarra ergituuf namni atarra gootuuf hundumtu gaafa ati rakkatti wallaahi billaahi watallaahi garagalee sillaadu dubartii meeqa boo kaleessa galgala daqiiqamee kanaan asufte tokko dawwalte. Hattaa eessuma as jala teessee yoonaan dhaggeeffataarti maqaa namaan dhoofnu. Hattaa eessuma obboleettii haadhaa birrii irra walii qabattu. Dubaay teessetti hojjetaa turte achi deebitee wanne itteenna gaafa isheen asuftu gaafa tokko bakka hanqa jijjiirradha isa tositti erge. Bakka jijjiirradha adiraa kinaan taane bakka jennaaniin gaafa lammaffaa abadan silkiirraa kaasuu dide. Cinqii isheen jirtu keessatti. Saniif birrii amma itti baasan eessatti akka itti baastan laala. Maalitti akka baastan uffannaan keessan warqiin adii warqiin wanti jettani meekaappiin keessan algaa keessan doolaaba keessan asuma dhiisanii deemtu fe'attanii galtani biyyatti. Wallaahi fe'attanii galtani. Elaa ishee kana qabdu taanaanati. Farhaan otoo hin danda'u ta'e namni jala taa'anii dhaggeeffatu hin jiru. Siritti muu dhugaasa Farhaan of danda'ee hojii dhuunfaa isaa qabaateen hojjetatu taanaan namni jala taa'anii dhaggeeffatu hin jiru. Abbaa koo daa'in illee of danda'uu qabala. Kun kan isaa of danda'ee of hojjetatu qaba. Ee kalellee namni taa'ee dhaggeeffatu hin jiru. Miskiin taa'ee dhaggeeffachuu dhiisee uummanni keenya. Nama tattaafatu waan taane quraana fadiisatti himtillee gurra qabatee biraatee fiigaa ba'a namni. Nama kadhatu hin jaallatu namni. Hin beektanii kana. Daa'in kan of danda'ee ofii godhatutu irra caala. Isinoo egaa daa'inni waa beekellee waa barsiisu jedhamu illee yoo akkas ta'e isinoo borraa geetti akkamii fudhattu namni wanne nama fuulduratuu dhaqxanii dhaabbattani. Qalbii isinitti haasa'an jiru dhugaa isinitti hima. Isin galee doqna ta'a isinii jechaa jiru bakki itti ba'uu qaba birrii akkaataa namatti kennamu qaba gara laafummaan illee hin jira. Garuu isa sim jedhanii mana keessoon hidhanii maal godhanii nama 3,000 abbaa manaatiif waa bitee kennu uffata bitee 3,000 kennu faan dhagee hin gadda kuno. 3,000 uffata maalitti goota yaa akhi warqiidha moo riyaalam birrii Itoophiyaa miti dubartii sanuun lolaan irratti fuuchuudhaaf wanti jedha bara nagaan qabdu sanuu birriidhaan of jaallachiisa wallaahi laazim miliyoonatti baate faayidaa tokko siin qabu uffata feete jijjiire uffata birrii 30-20 kaawwannee jiraata irraas keessa nuti jalabiyaa kana bichaa wanti nuti qoqqatii guddiidhaan binnu abbaate hiyootin tiqayyiraalle lubbuu kee qayyare baate birrii 30 birrii 5-10 barbaadadhu bitadhu uffata ofirra buufattee deemtu qullaan deeminii uffataa jirra malee uffanni keenya kafana yaa akhi sigalee kana jechuun lubbuu kee gammachiisin jechuu miti lubbuu kee gammachiisi jireenyi bakkuma jiranitti akka namoonni baay'een jedhanitti garuu irra darbanii dhuma biyya ormaa keessatti lafa qofforaa waltee iddootti illee uffattee baatu kan hin qabne birrii 2,200 uffata bittee deemta sa'aatii illee iddootti uffattee agarsiisattu illee hin qabdu kanatti uffattu sa'aatii birrii 1,000 bittee kaattu. Fatwaa kamii dubartiin hojjettee dhuftee haadha manaa kee taate birrii sittaa kennitu ka jedhu. Nikaa hidhachuu miti waggaa 10 waliin jiraatte. Dhugaa dabarsitee nama biraatti kennu haqa hin qabdu.